Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kuni torbanitti si'a tokko kan isinii dhiyaatu qophii hubannaati. Egaan akkuma adeeffanne har'asii haalawwan mumullachaa jiranuuf tarii mumullachuuf immoo jiran tokko kakaafne irratti mari'achiifnee yaada qabnuu fi hubannoo qabnu walii qoqqooduuf walii gabbisuuf akkan gargaaruuf jecha keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma kanaan duras adeeffanne keessummaan keenyas sagantaa kanaafis isiniif haaraa miti. Obbo Teessoo Namarraati. Obbo Teessoon hayyuu poolitikaati. Poolitika Itoophiyaa walumaa galatti. Poolitika naannoo qabsoo bilisummaa Oromoo jirus nama haalaan beekanuudha. Keessaa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qaamaanis yaadaanis nama fagaatanii beeknedha. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara marii keenyaatti dabarra. Obbo Teessoo waan walitti himnu qabnu haala Oromiyaa keessatti walumaa galammoo guutuu biyyattii Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru. Sirriitti faana bu'aa jirtu eetan amanaa. Meeqa gabaabsineetuma haalli amma yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru kun maal jedhama? Maal jechuun barbaade? Mootummaan naannoo Oromiyaa kun akkuma hin jirre ta'eetiyyuu maqaa labsii yeroo muddamaa kanaan qondaaltonni mootummaa muudamsee yookaan aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii tokko malee aangoorraa ari'achuu hidhattoota kanneen akka poolisii naannoo Oromiyaa karaarraa maqaa jechuun akka fedhanitti bakka fedhanitti uummata nagaa ajjeesuu yeroo kun hunduu ta'u uummatichaaf kan iyyullee kan birmatullee waan tokko kan hin jirre. Maal jechuu dandeenya haala mul'achaa jiru kana keessaa Oromiyaan mootummaadhaa ala taatee jirti jechuu dandeenya. Duraan dursee duraa sagantaa kanarratti na afeeruu keetii fi sin galateeffadha. Waan haala biyya keessa jiru kana uummati akka hubatuu fi warri ala jirus immoo waan keessa jiru kana akka hubatanii fi waan isin gochaa jirtan kun waan nama boonsuudha. Galatooma jedha. Achirraa kaasee egaa haalli biyya keessa jiru kun maali kan jedhamu kuni dhiyoo kana akkasuma sagantaa tokko irratti wal arginee turre. Sagantaa wal argine sanarratti waan tokkoon kaasee ture duumessatti adeemaa jirra. Duumessi kun immoo hamaadha. Kan dhiiga roobuu, kan rakkoo guddaa baatu kan jedhu jedhee amma waan keessa seenne fakkaata, waan calqabee fakkaata. Kanaaf biyya Oromiyaa kana keessatti mootummaan jira jechuun baay'ee nama rakkisa. Mootummaadhuma irreen bulaa kana maleessaati mootummaan ofiin bulee of danda'ee ofii isaatiin jiraachuu danda'u hin jiru hin turres actually garuu amma baay'ee dhumatii isumarrayyuu deeme. Kanaaf egaa rakkoo guddaatu jira. Rakkoo guddaatu biyya keessatti adeemaa jira. Amma waan itti seenne fakkaata. Duumessa sanatti roobuutti waan ka'e fakkaata. Egaa maal jala dheessinaa, maal goonaa, maaltu nu baasaa kan jedhu immoo gaaffii sammuu nama baay'ee keessa gulaalamaa jirudha. Kana maal goonuu kan jedhu irratti xiyyeeffachuun baay'ee gaarii na fakkaata. Jala bultii labsii yeroo muddamaa kana keessa hamee tokkotuyyuu dhagahamaa ture Obbo Teessoo. Mootummaan kun walumaa gala biyyattii bulchiinsa waraanaa jala galchuu saganteeffattee turte. Garuu immoo ilaaltu karaa dippiloomaasiitiin sadarkaa addunyaattis sadarkaadhuma tokkummaa dhaaba tokkummaa Afrikaa sanattuu akka hin fudhatamnee fi
itti mul'atee jennaan iyyuu bifa labsii yeroo muddamaa kanaan akka as baate dubbatama. Sun ta'uu baatus bifa labsii yeroo muddamaatiin as baatus inni Oromiyaa keessatti agarru kun tarii paarshaal kudeetaa yookaan immoo Oromiyaa qofa adda baasee bulchiinsa waraanaa jala kan galche jechuun dandeenya. Egaa bulchiinsa waraanaa jechuun kun amma maqaa haaraadhaan as ba'e irraa nafe erguma mootummaan kun dhaabatee ka'ee Oromiyaan akka jirutti guutummaatti labsii akkasii keessa kan ture harkuma waraanaa jala kan ture warri gariin tokkos wayyaa siivilii kana uffatanii hojiidhuma warra waraanaa kana hojjechaa turanii kanaaf labsiin nama irra deebi'amee labsamaa jiru kuni akkuma waan raajii ta'ee tokkotti ilaalamee akka waan balaatti adeemnu tokkotti ilaaluuni xinnoo dogoggora na fakkaata. Waanuma keessa turreedha waan haaraa waan gootuun qabdu waanuma kanaan dura goote qabdi gootii waan kanaan dura hin goone immoo waan humna isheetii waan gochaa jirtuu fi kana caalee intensity masaatu baay'atarraa nafe waan haaraa fidduu waan hin qabnee fi waan kanarratti baay'eedhuma guddaatti dhama'uuni guddaatti yaaduuni yaadda'uuni waan barbaachisu natti fakkaatu. Humnuma waraanaa jala turre humnuma waraanaa jala jirraa. Humni waraanaa kun immoo hamma wayyaaneen mootummaa kanarra jirtutti hinumatti fufa. Kanaaf waan haaraa ta'uu hin danda'u jechuukooti. Gaariidha. Kan biraas immoo akkuma hameetti oduutuun taane ragaanii dokumentiin xiqqoo tokko baatee gidduu kana faffaca'aa jirti miidiyaalee hawaasaa kanarra. Gabaabumatti yaadni barreeffamu kan xalaa sanaa maalinni mootummaan kun gaanfa Afrikaa keessatti jeequmsa haala uumuun keessaa magaalota daangaa irratti argaman tokko maqaas dhaabaniiru. Magaalonni kun tokko Mooyaaleedha bakka uummanni keenya sababaalee uummanni jiruu isaarra jiru rasaasaan reebameetti dhumeedha. Kanneen akka Asoosaatti, kanneen akka Matammaatti, kanneen akka Asaayitaatti uummata nagaa kana rukuttee akka uummanni kun ka'ee baqatu biyyoota ollaatti akka dhangala'u akka koolgaltootaatti akka baqattootaatti taasiftee atteenshinii Afrikaa biyyoota Afrikaa dhaaba tokkummaa Afrikaa jedhamu atteenshinii addunyaallee harkisuudhaa fi ilaalchi jirus gara sanatti akka dabuu fi keessaa immoo kanarraa kan ka'e mootummaan kun barbaachisaadha. Labsi yeroo muddamaa labsame kunis kanuma barbaachisaa turedha. Kanaaf kana goone kan jedhu ilaalcha akkasii akka uumuuf iyyuu sagantaa akkasii baafatteerti jedhu. Isa Mooyaaleetti ta'e kana yommuu ilaallu wanti kun dhuguma waan geggeessuudhaaf lafa keewwatte hin fakkaata. Dhugaa ta'uunsaa kun hagamiyyuu madaala kaasame. Egaa kun akkuma speculationitti ilaalla waan qabatamaan hin jiru garuu mootummaan kun waan akkasii kana yoo godhe akka inni itti ilaaluu fi akka addunyaan itti ilaalu adda adda ta'uu danda'a. Backfire gochuu danda'a. Inni isaan tola jedhanii hojjetan haadhuma isaan balleessuu danda'a. Isaan amma namni si addanaa baqatu nama akkas baqate kana ilaalanii lakki yeroon hatattamaatii fi hatattamatti waan labsiin ta'e kuni sirriidha jedhanii isa kana nuu fudhatu kan jedhuun adeemu. Karaan kan biraanoo uummati kun hundinuu biyya isaa keessaa buqqa'ee kan inni baqachaa jiru waan inni baqatutu jira abidda inni baqatutu biyya keessa jira abidda sana dhaamsine malee
nama kana ofirraa dhaabuu hin dandeenyu jedhanii mootummaa sanatti garagaluufis immoo chaansiin hin jira. Kanaaf dubbiin ishee akka qumaara, waan hojjetu miti. Harka caalaa mootummaa kanatti irra lafaa kanatti maal akka inni ta'e argisiisa. Caalaatti akka namni hammamii mootummaan kuni mootummaa nama ripirezentii godhu, mootummaa uummataa akka hin taane, mootummaa humnaan uummatarra taa'u akka taa'e argisiisa caalaa. Kanaaf kana gochuun isaanii namni biyya dararamee akkasitti baqatee rakkoo argu kuni karaa tokko nama gaddisiisa. Karaa kam gochuun isaanii kuni hojii nuyi hin hojjenne nu hojjetanii hojii nu hojjechuu dadhabneti isaan nu gargaaraa jiru jechuudha. Kanaaf hojii gaarii ta'a jedheen fudhadhani. Isa karaa shira garaagaraa gaanfa Afrikaa keessatti jeequmsa uumuu kanas dhugumatti wanti isaa ammatti xiqqoo tokkitti karaa mooyaalee argine kanaan mul'achuu jalqabeera. Kana maaliifan jedhaa kaleessa kanarra kana Keeniyaa keessatti hayyoonni Keeniyaa keessaa ogeeyyiin seeraatii fi aktivistoonni mirga dhala namoomaa mareetti ka'aniiru. Yaaddoo guddaa akka isaanitti naqee jiru. Sadarkaa tokkoffaa irratti Keeniyaa hanga amma already kan baqattootaan guutamteen yaaddoo guddaa keessa akka seensisee jiru. Akkuma jedhame sanatti immoo akkuma wayyaaniin saganteeffatte jedhamettu immoo biyyoota naannoo gaanfa Afrikaa sana jeequmsa guddaa keessa galchuu akka danda'u. Kanaafuu jedhan iyyuutiidha waamicha dabarsanii keessaa dhaabbanni tokkummaa Afrikaa kan irratti hojjechuu jalqabuu qaba. Rafiitii isaarraa hirriba isaarraa ka'uu qaba jedhanii baay'ee laanguujii jajjabaatti gargaaramanii. Egaa ammas haaluma gidduu kana mul'achaa turerraa wanni guddaan tokko keessaa miidiyaalee Oromoo irratti bal'inaan kan mul'achaa jiru. Keessaa immoo tarkaanfii mootummichi hidhattoonni mootummichaa uummata nagaa irratti mooyaaleetti fudhatanii sababa kan ta'e addi bilisummaa Oromoo sochii karaa hidhannoo kana tokko agarsiisuu waan jalqabee fi jechaan hidhattoota mootummaa irratti loosee rukuttaa tarkaanfii fudhachuu waan jalqabee fi kan jedhutu miidiyaa irratti dhagahamaa jira. Karaa biraatiin yeroo wanti kun jalqabu iyyuu gartuuleen tokko immoo lakkii mootummaa Hiwaati Ihaadig kana dinagdeen dadhabsiifnee meeshaa yookaan lolaan alatti diddaadhuma karaa nagaa jedhamu kanaanii dadhabsiifnee harka hin kennisiifna. Qabsoon karaa hidhannoo kun hin barbaachisu. Kan jedhu yaanni dhagahamaa ture dhagahamaas jira. Obbo Teessoo mootummaa kana sirriitti beektu waggaa 27 argineerra yeroo bosona turanis waa'ee isaanii dhagahaa turre. Yaaliin karaa nagaa godhamaa ture kunis hagam akka ta'e hin beektu. Yoo kun haalli yookaan neechariin haalli uumama mootummaa kanaa fi dhaaba mootummaa kana geggeessu yoo ilaalamu dhuguma sochiin yookaan diddaan karaa nagaa kun qofti waan rakkina jiru kana xumuratti fidu waan mootummaa kana harka kennisiisu itti fakkaata. Waa lama of keessaa qaba waan ati amma gaafatte kuni tokkoffaan dubbii nagaatiin jijjiirama biyya keessatti fiduun hin danda'amu moo hin danda'amudha. Inni kaan immoo dubbii abaawoon biyya keessatti tarkaanfii fudhachuu jalqabe jedhame kanaadha. Isa duraa irratti yaadan qabu. Karaa nagaa mootummaan humnaan mootummaa irratti dhufe namni hin hacuucamne nutti ulfaattanii nurraa ka'aa jedhee yoo boo'e himimmaan namaa kana argee yookiinis immoo
waan tokko yoo godhee gochaasaa kanaanii rifatee mootummaarraa baqataa inni jedhan kuni gar tokkoon xinnoo wallaaluma karaa hambiraa immoo diinuma itti mormina jedhan kana wallaaluu fakkaata. Wayyaaneen humnaan dhuftee namni achirra taa'ee jedhee jaalala isaatiin achirra kaa'ee hin jiru. Lafa tamma jirtu kanatti sin barbaannu jennaan immoo uummatatu humnaan buusa malee wayyaaneen edaa namni naa jibbeeraayii namnis waaqis naa jibbeeraayii jedhee waan taayitaa qabu kanarraa baqatu hin fakkaatu. Kun ta'uus hin danda'u. Wal'aansoon karaa nagaa jiru mootummaa tokko laaffisuu danda'a. Hamma tokko laaffisuu danda'a. Irriteetii gochuu danda'a. Waan fedhe gochuu danda'a. But mootummaan jechuun wal'aansoon caasaa cimaa of duubaa hin qabne tokko waraana of duubaa hin qabne intelligence networkii of duubaa hin qabne communication system of duubaa hin qabne akkasumatti ulee baateedhuma ittiyyee dhagaa karaa irratti guureedhuma mootummaa tokko kuffisaa jedhanii abdachuuni baay'ee nama rakkisa. Uummata kana laaffisuu danda'a. I'm sorry. Mootummaa kana laaffisuu danda'a. Mootummaan kun akka argite akka isheen akka kanaan duraa kana hin saamnee fi karaa itti cufuu danda'a. Inni isheen duddaan galtee ciiftu kun amma hirriba dhowwuu danda'a. Waan akkasii kana hundumaa gochuu danda'a. Mootummaa fonqolchee, mootummaa jissee, mootummaa dhaabuu garuu hin danda'u. Mootummaa tokko kuffisanii, mootummaa tokko dhaabuuni waa jirtuu miti. Sagantaa baay'ee barbaada, qophii baay'ee barbaada. Waan kun hundinuu lafa hin jirretti immoo mootummaa kana ufumaa raasaniidhuma humna dhowwanii hirriba dhowwuu malee jissanii kuffisuudhaa fi lafa isheen jirtu kanaa buqqisuudhaa fi karaa nagaa hin danda'amu. Akkanatti fakkaatutti. Kanaaf murteessaa kan ta'e lolumatu murteessaa. Lolli kun immoo lola sagantaa qabu, lola akeeka qabu, lola waan adda addaa barbaachisu, mootummaa ta'uudhaaf waan barbaachisu kan guute karaa dippiloomaasii, karaa pilaanii kana hundumaadhaa kan caasaa baafatee kan ammoo itti qophaa'ee qopheessaa kana lafa kaawwatee waraanaan deemu ta'uu qaba. Malee qawweedhuma fudhatanii waraananii achirraa ari'anii egaa amma diinni kufee amma maal goonaa jedhanii deebi'anii wal gaafachuun hin baasu. Rakkina isa keessa turre kana kan caalutti nu geessaa jechaadha. Kanaaf waan akkasii kun qopheen akkasii kun jiraachuutu irra jira. Falli isaa immoo loluma duwwaadha malee wayyaaneen kana harka ol qabdee na jibbitaniitu nan deemaa karaa irraa narraa maqqaa jettee waan biyya kana baqattee badduuti. Tokko. Waan dubbii Keeniyaa calqabde irratti immoo waa'ee ABO kaaftee turte. Utuu waanan jedhuuf yaade kana hin jedhin dura waan tokkoon dursa.
Yeroon amma itti jirru kuni yeroo itti quba walitti qabnu miti. Yeroo itti waliin dhaabannee waliin geerarru miti. Yeroo itti ana caalaa jennee kan koo malee hin ta'u jennee irratti wal lollu miti. Yeroon ammaa kuni hamma danda'ametti yeroo itti harka wal qabannee tokko taanee diina tokko nu fuuldura jiru kana ofirraa dhiibuu dandeenyu ta'uu mala. Akkuma sila jenne amma dukkana keessa seenneerra. Dukkana kana keessa attamitti baana. Abidda nurratti gadi diddiguudhaaf jedhu kana attamitti dhiyeessina. Uummati keenya attamitti maalitti dhiyeessa kan jedhu kanaaf gaaffii guddaa kana. Gaaffii kanaaf immoo atattamatti deebii kennuu qabna. Kanaaf ani jaarmiyaan akkasii kana godhee jaarmiyaan akkasii sana godhee balaaleffachuudhaaf miti wanni ta'uudhaaf miti garuu waan jiru kana ta'ee utuu jiru dubbii har'aa kanarratti immoo waan atamma kaafte kanarratti immoo dhaabbiin keenya maal ta'uu qaba kan jedhu irratti an ofii kootii waan natti fakkaatuun sitti. Isa gara ifuma gooneetiyyuu gaafii tokkoon qabaasa kophaatti matta'uu qabasa jedhu irratti ishee ammaa kana xumurree kan dabarruu fi isa waa'ee mootummaan kun karaa nagaatiin karaa gadhiisee uummataaf aangoo gadhiisuu sirnicha akka jijjiiramu karaarraa maquusa jedhu isinis quba qabdu obbo Teessoo wagguma 27 kanayyuu yaaliin karaa dippiloomaasii dhaabateen beeku kana isinis beektu. Isuma dhiyeenya kanaatu isuma baatii tokkoon lamaan darban kanallee tarii isinis gurra isin bu'eera ta'a. Sadarkaa hameeti ofishaal hin taane malee dhiyoodhuma kana gartuun dippiloomaatotaa kun mootummaa kana deemee haasofsiisee jennaan isuma balaan haala akkasii kun qaqqabee mul'achaa jiru. Isuma kiraayisiin akkasii uumamee kana jirullee gaarii jirraa nun barbaachisuu waan hundumaa to'annoo jala oolfannaa haandiliin goonaa galatoomaa nurraa adeemaa jette akka deebifte kan jiru odeeffannooni. Sun sanaa ta'u mee gara isaa irra caalaatti dhimma keenya egeree keenya garamitti adeemnaa kanatti adeemnaa. Akkuma isinis quba qabdanu mooraanii qabsoo Oromoo kun walumaa galatti bakka gurguddaan lamatti adda bahee kaa'amuu danda'ama akka laacha koodiitti. Inni tokko warra bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa isa jedhu haa jennu. Inni lammaffaa immoo gaaffiin uummata keenyaa kun tokkummaa Itoophiyaa keessatti deebi'uu danda'a warra jedhu. Isa warra gaaffiin uummata keenyaa tokkummaa Itoophiyaa keessatti deebi'uu danda'a isa jedhu ammaaf lafa keewwannee warra bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa jedhu kana haa ilaallu. Kana maaliifan jedha amma hubannoo kootiitti isintiyyuu ejjannoon keessan isa gara bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa isa jedhu kana akka ta'e waan quba qabufaniyyuu tarigaa yaadni isin qabdan si gara sanatti kan ta'urraa jedhurraa ka'etani. Mee mooraasa kana yeroo muddama akkasii kana maaltu ta'uu qaba jettu. Maree yeroo darbe goone keessatti si'a tokko qofatu hin taane si'a lama hanqina qophiirraa kan ka'e jijjiirama mul'aterraa otoo hin fayyadamin hafneerra jettani. Inni ammaa kun immoo keessaa'uu diddaa fi jijjiirama dhiibee dhufe kana olaantummaa adda durummaan kan oofaa jiru iyyuu uummata Oromooti. Kanis immoo irraa fayyadamuu qabus immoo uummata kana akka ta'e hundumtuu amana. Ammas keessaa'uu hanqina qophiirraa kan ka'e otoo itti fayyadamin akka namni wareegamuu uummanni kaffalaa jiru kun akka gatii malee hin hafne maaltu ta'uu qaba jettume. Maaltu ta'uu qabna sana utuu hin deemin dura gabaabaan sila calqabeen gabaabaatti fixa. Waa'ee amma abaawoon naannoo adda addaatti waan tokko gochuu calqabeera kan jedhu kanarratti yaada baay'eetu faca'aa jira. Namoota
baay'ees immoo yaada isaanii baay'ee sammuu isaanii qabee jira. Wanta kana attamitti ilaaluu qabna kan jedhu irratti gabaabaatti waan tokko jechuu barbaada. Kuni taabuudha. Waan akkasii kana akkasitti dubbachuun waa'ee waan tokko kaasuun waa'ee jaarmiyaa tokko kaasuun taabuudha jedhanii akkasitti waan ukkaamamee calluma illee taa'u baay'eedha bukaa'ee. Haa ta'uyyuu malee situationii ammaa kana keessatti waan ABO'dhaa osoo hin kaasin darbuun honestii natti hin fakkaatu. Kanaafi kanan kaase. Akkanatti fakkaatutti ABO'n haaduu lama gidduu waan dhaabate natti fakkaata. Bitaadhaa fi mirgaadhaan. Warri karaa bitaa haaduutti baafatanii ABO'n waan barbaachisu akka barbaadamutti iddoodhaan hin geenye waan isaan hojjetanii garaa nama hin geenye waan hoogganni kana iddoo itti barbaachiseen ga'uudhaa fi hamma barbaachisu hin hojjenne dadhabina guddaatu jira jedhaniiti qubatti qabu. Warri akkas qubatti qaban kuni wanti namni hundinuu ijaan arguu danda'u waan tokko waan isaan yeroo baay'ee kaasan maali? Liberation movementiin tokko waggaa 40 waggaa 50 hojjetee lafa taakkuu tokko biyya keessaan qabu taanaani kun dadhabina argisiisaa jedhu. Kun karaa tokko. Karaa lammaffaa immoo karaa mirgaa immoo warra irratti bobba'antu jira. Isaan kun immoo maali? ABO'n waa'ee Oromiyaa dubbataa, waa'ee bilisummaa dubbataa. Itoophiyaan kan isheen barbaaddu bilisummaa saba tokko, sablammii tokko biyya kun akka inni ciccitu hin ta'ini. Oromoon kan inni barbaadu biyyuma sana keessatti heerri isaa eegamee fi wal qixxaa'ee jiraachuu barbaada. Kanaaf warri amma bilisummaa jedhanii kana afarsan kuni diina Oromooti jedhaniiti warrumti Oromoo keessaa ba'anii warra halagaajin harka wal qabatanii warri waan olola akkasii kana immoo irratti afuufan immoo jiru. Kanaaf wanni lama gidduudha kan jiru jechuudha. Amma dubbii kaleessa dheengadda kana hojjetame irratti dhaabbiin nama Oromoo bilisummaa barbaadu tokkodha maali jettee yoo gaafatte gabaabamatti waan amma calqabame kun fakkeessaa dhumaaf yeroo dhumaaf waanuma namni gaafatu kana gar tokko ishee deebisanii baqatanii deebi'anii riphanii ciisuudhaaf taanaani dubbii kana siiriyeesilii fudhachuu iyyuu hin barbaachisu hojii ofii karaa danda'anii hamma danda'anii hojjechuudha. Sababii adda addaa irraa kan ka'e keessa seenuu hin dandeenyu. Sababii adda addaa irraa kan ka'e ABO'n amma ammaatti laafina argisiisaa ture kana mo'atee jabina tokko argisiisee waan gidduu kana gochaa jiru kana itti fufiinsaan gara fuulduraattis ittiin adeema taanaan immoo namni Oromoo ta'ee bilisummaa Oromoo hawwu tokko taa'ee ilaaluu hin qabu. Gargaaruun dirqama isaa ta'a. Kanaaf har'a kana sana jechuudhaaf yeroon
gabaabaadha. Kun waan yeroo keessa ilaalludha. Garuu kun gara kamittiyyuu haa darbu warri daaspooraa jiran kun amma gama dubbiin walitti dhagaaffisan keetii jiri. Warri daaspooraa jiran kun rooliin isaanii maali? Gaheen keenya maali har'a? Biyyaa namni dhumaa jira. Biyyaa namni rafee hin bulu. Biyyaa namni nagaa hin qabu. Garii hin baqata. Garii utuu baqatu dhuma. Garii baquma sanaafiyyuu carraan argatu mana isaa keessatti lafanni ciisetti olitti seenanii ajjeesu. Situationii kana keessatti nuyi warri ala jiru kana hundumaarraa fagaannee teenyu kuni teenyee hidhii xuuxuudha moo himimmaan facaasuudha moo kana darbinee waan konkriitii ta'ee waan piraaktikaali ta'ee waan nuyi hojjechuu dandeenyu waan nuyi ittiin itti birmachuu dandeenyu maali kan jedhu gaaffii guddaa kana of gaafachuu qabna. Gaaffii kana immoo gaaffii tokko namni tokko akka dhuunfaatti of gaafatee deebisuu osoo hin ta'in hundumti keenya akka dhuunfaatti of gaafannee deebii keenya kana immoo walitti finnee walitti qindeessinee gaaffii kana keessaa deebii kana keessaatii cuunfinee waan hojiirra ooluu danda'u waan bor iftaan ijaan argamuu danda'u waan egeree keenyaa fi utubaa ta'uu danda'u waan tokko godhamuu qaba. Kun sammuu nama baay'ee keessa waan naanna'uudha. Akkatti kana hojiirra oolchantu nama baay'ee rakkise. Kana cabsinee bahuu qabna gama. Yeroo ammaa kana wal saalfannee teenyee boo'uuni furmaata ta'uu hin danda'u. Kanaaf maalirraa kaana? Isteeppii adda addaati kan jiru kanarratti. An amma waa'ee kaampii ati lama jettana keessaati waa'ee kaampii isa tokko duwwaan haasa'a. Warra bilisummaa barbaadan. Warra walaabumaaf dhaabbatan. Kaampiin kuni kaampiidhaan tokko fakkaatu iyyuu malee achi keessatti immoo karaa adda addaatti wal ciccitee wal kukkutee garaa wal dhaalee ta'a. Afaanuma tokko haasa'u. Kaampiin kuni walitti dhufee afaan tokko haasa'uu danda'u qaba. Kanaafi isteeppii inni tokkoffaanii maali yoo jenne dadhabbii keenya tokkoffaan muuvimentiin Oromoo dadhabbii qaba kan jedhu akseptii goonee aknooleejii goonee asirraa ka'uu nurraa jira. Lammaffaan immoo saba Oromoo keessatti akkuma tamma jette kana kaampii lamatti kan hirame yaada adda addaatu jira kan jedhu kana immoo aknooleejii goonee akseptii goonee kana jijjiiruu hin dandeenyu jennee akseptii gochuun nurraa jira. Sadaffaa irratti maalirratti xiyyeeffanna kan jedhu irratti gamma kaampii warra walabummaa kana irratti xiyyeeffachuu barbaadan karaa koo. Warri gama kaanii kuni hamma danda'anitti carraaqaa jiru, wal qabachaa jiru, walitti haasa'aa jiru. Waan baay'eetu jira. Amma keessa deemnee dubbachuun nu barbaachisu. Kanaafi inni kaampiin kuni tokkoffaa akeeki isaa maali? Akeeki kun kiliirii ta'uu turreera. Akeekuma isaa kana lafa kaa'uudhaaf immoo duraan dursee duraa ofitti yeella'uu turreera. Shame is a revolutionary sentiment jedhe tokko. Maaliifi si'a ofitti yeellaatu of jijjiirta. Waan jirtu sanatti ofitti yeellaatu taanaan
isumaan adeemte jechuudha. Kanaafi duraan dursee duraa tokkoffaa waan amma irra jirru kanatti akkaataa amma irra jirru kanatti yeella'uu qabna. Itti qaana'uu qabna. Eega itti qaanofnee booddee qaanii kana keessaa immoo attamitti akka baanu immoo yaadna. Qaanii kana keessaa nu baasuu kan danda'u kaampiin kun gochuun kan irra jiru maali? Akeeki keenya kana. Akeeki nu itti dhaabannuuf kana. Lafatti adeemnu kana immoo karaa akkasiiti kan geenyu. Uummati kun immoo rakkinarra jira. Rakkina kanaaf immoo uummata kana ga'uudhaaf qaqqabuudhaaf immoo waan akkasii gochuun nurra jira. Kun immoo abbabbaan mataa mataadhaan yookiinis immoo godoo godoodhaan utuu hin ta'ini humni kun walitti dhufee walitti gurmaa'ee cooree xixinnoon kun galaana taatee akkasittiin adeemuutu irra jira kan jedhurraa ka'uudha. Waan akkasii kana gochuudhaaf immoo hatattamatti waan barbaachisu konferansii waamuudha. Konferansii waamee ofiisaa keessatti kaampiisaa kana konsolideetii gochuudha. Kun egaa sadarkaa afuriin adeemuu danda'a. Sorry, sadarkaa afuriin deemuu danda'a. Sadarkaan inni tokkoffaani wal arguu, konferansii waamuu, konferansii kanarratti akeeki keenya kana kan jedhu waan kiliirikaatti ta'ee lafa kaa'u. Walii ofii keessatti konsolideetii of gochuu. Tokkoomuu achitti. Erga kun ta'e booda sadarkaan inni sadan kun immoo karaa adda addaa steeppii adda addaatiin adeemuu danda'a. Sadarkaan inni lammaffaan immoo maali? Daangaa ofirra keenya irra taanaan daangaa sana gamammoo hin jiru. Warri immoo federaalii yoo taane maleessaati solushiniin hin jiru warri jedhan. Isaan kana wajjin differensii jiru acknowledge gochuun barbaachisaadha jenneerra. Haa ta'u iyyuu malee kaampiin kun lamaanuu kan inni irratti hundaa'e maali? Oromummaa irratti hundaa'e. Kanaafi akka Oromummaa irratti hundaa'e kanarratti maal irratti wal dhabne? Maal irratti immoo waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu aayilii kana darbee gara bal'inaan with honesty namoota kaampii kana ala jiranii jini haasaa maree calqabuu qabu. Waan kaampiin kun lamaanuu irratti walii galuu danda'u tokko humanitarian effort gargaarsa. Ati Oromoo waan taateef Oromoo gargaarta. Bilisummaa barbaaddaaf miti, federeeshinii barbaaddaaf miti, nama rakkina keessa jiru, nama har'a gargaarsi ga'uu qabutu jira. Isaan kanati gargaarsa. Kun gargaarsa. Political agendaa hin qabu. Namoonni kan ammoo akka political agendaatti fudhatanii himimmaan namaatti, dhiiga namaatti waan kana irratti bu'aa barbaadanii hin dhiban ta'a. Isaan kun immoo this is shameful. Kun ta'uu hin qabu. Kanaaf sagantaa akkasii kana waan Oromummaan walitti nu fidu kana wajjiniin adeemu. Lammaffaa wal takaaluu walirratti olola uumuu jibbiis facaasuu nama asiifachi diiguu akkasiidha kanarraa of qusachuu. Kaampiin lamaanuu saayyuu of qusatee akkasittiin adeemu. Ende warri especially bilisummaa jedhamee akkasitti walitti konsolideetii godhe kuni siruu example waan kana barsiisuu qabu. Warri akka dhaddee wanni kana nannatti naaqatanii si'a waan tokko qabu namatti facaasanii nama dhaanii arraban taaneen nama arrabsanii
nama salphisanii akkasiidha kunis dhaddeen kuni owwaalamuu qabdi. Kun sadarkaa lamaffaati. Sadarkaa sadaffaan immoo maali? Naannoo keenyatti namootatu jiru. Namoota rakkinumaa nu imma keessa jirru kana wajjin kan wal fakkaatu waan qabanii. Madaama nuyi har'a madaa jirru kana kan madaa jiranii jiru. Oromiyaan bilisummaa baateeyyuu namoota kanarraa cittee aayilaandii taatee bishaan keessa seenti miti. Namoota kana wajjin inuma jiraanna gara fuulduraatti taanaan. Kanaan duras jiraachaa dhuma ture. Namoota kana nutti kakaasuudhaaf karaa adda addaa foorsiin adda addaadhaa hojjechaa turanii ammas immoo hojjechaa jiru. Uummati kun uummata guddaadha. Isin liqimsa waraabessa jedhanii waan akkasii kana odeessanii namni Oromoo irratti akka inni amantaan qaban. Akeeki Oromoo maal akka ta'e akka sirriitti hubanne kan godhan jiru. Kan gochaa jiranis immoo jiru. Kun cabuu qaba. Namoonni akka keenyaa isuma nuyi baannu kana baatan baay'eedha Saawuziyaan keessa. Namoonni akkasii kuni Oromoo akka obbolaatti ilaaluu qabu malee akka waan isaanii liqimsuudhaaf ka'ee bineensa guyyaa saafaa isaanitti roori'aa jiru. Akka hin taane hubachuu turre. Oromoon nama kaan hacuucuudhaan miti. Hacuuca irra jiru ofirraa kaasuudhaaf. Kanaaf sadarkaa sadaffaa irratti immoo namoota akkasii namoota naannoo keenya jiran kanaa wajjin attamitti walii galteen dhalachuu akka danda'u. Attamitti akka koozii keenya kana hubachuu danda'an. Maaliif immoo koozii kanatti akka cichine kana beekanii gara fuulduraatti wal quunnamtiin nu gidduu jiru kuni kan obbolummaa kan wal amantee kan walii birmannaa akka ta'uu danda'utti waan kanaafi daaloogii karaa adda addaadhaa banuutu irra jira kaampiin kun. Arfaffaan immoo nuyi East Africa keessatti ukkaamamne miti. We are part of the world. Irra lafaa kanarra jirra, addunyaa kanarra jirra, namoonni irra lafaa kun jiru. Step isa arfaffaa kanarratti immoo maali? International diplomatic efforts. Kooziin Oromoodhaa maali? Kan jedhu kuni irri lafaa kun akka gaariitti hubachuu qabu. Koozii Oromoo maali jechuu dhiisiti Oromoo maali jechaa jiraarraa addunyaan. Qeerroo fa'aa galatu kunoo waggaa lamaan sadan kanatti household name ta'aa adeemarraa kana fa'i. Wanti kun itti jabaatee adeemuu qaba. Kanaafi sagantaa sadarkaan inni arfaffaadha kun immoo international diplomatic work. International diplomatic working kuni soorsii guddaadha. Soorsii guddaadha. Namni yoo nu gargaaruu baate akka inni nurratti hin kaane gochuun neutralize gochuun iyyuu hojii diplomaasii guddaadha. Warri ollaa keenya jiran kan akka Keeniyaa, kan akka Sudaan, kan akka Maalii namoonni gaachana nuu ta'uu danda'anii amma diinaajiin kan isaan dhaabatanii jaalala diinaaf utuu hin ta'ini dadhabina keenyarraa ka'eeti. Nutu ofitti to'achuu dadhabe. Akeeki keenya maal akka ta'e hubachiisuu dadhabe. Malee Sudaanis haa ta'u, Keeniyaas haa ta'u, even Sumaaleeyyuu haa ta'u, Habashaarra Oromootti dhiyaatu. Long term interest isaanii yoo ilaalteeyyuu
Tigree bicuu kaleessa gubbaa sanaa gadi yaate utuu hin ta'ini uummata hamana ga'uu isaanitti dhiyoo jiru. Kanaafuu in the long term interest isaaniitiif iyyuu kan isaanii ta'u kana ta'uu wal dhaaranii miti. Nutu humna isaa dhabe. Humna isaa dhabe. Humna kana immoo nuumatu of dhowwu. Namatu nu laaffise miti. Waluma keessaa of wal takaallee wal laaffifne. Kun hafuu qaba. Kun dhaabbachuu qaba. Yeroon har'aa yerootti ololaa walirratti afuufnu miti. Yeroon har'aa yerootti quba walitti qabnu miti. Yeroo har'aa gaaffii guddaani rakkoo har'a jiru kana keessatti ani maalan gochuu danda'a? Siijin maal gochuu dandeenya? Wal qabannee eessa ga'uu dandeenya kan jedhu. Waan irratti walii galu irratti walii galu. Waan irratti walii galuu hin dandeenye dubbii akeekaa irratti immoo understanding wal goonu. Atis kanaan deemi, karaa kee deemi, anis karaa koon deema. Kana yerootu hiika. Hamma yeroon hiikutti immoo aniifati at least oromummaan walitti nu hihidha. Kanaafi oromummaa kanaaf jennee waan akka oromootti wajjiniin hojjechuu dandeenyu wajjiniin hojjennaa jedhanii yaada akkasiitiin adeemudha. Kan har'a yeroon nu gaafatu. Kaleessa dheengadda yeroo nagaa fakkaatu. Utuma nagaan ta'in nagaa fakkaatu sana luxury akkasiidhaa fi yeroo qabna turre teenyee quba ija walitti naquudhaaf. Har'a yeroo akkasii hin qabnu. Har'uma har'aa kana nama tokko wajjin haasofnee waanuma kana kaafneetu dubbannu maal naan jedhee guyyaa miti jedhe. Yeroo amma keessa jirru kana keessatti sa'atii tokko nuyi calluma innee teenyee balleessinu du'a nama lama sadiitiif sababii ta'a biyyatti jedhe. Har'a bor miti, eger miti, torban har'a miti. Har'a waan kana irratti hojjechuu qabu. Kana irratti hojjechuudhaaf immoo fedha kan qabu hundumti kun wal duukaa ka'ee hedheedhuma yuusee iddoo tokkotti fiigamti. Fedha kan qabu kana oduu odeessaniidhuma immoo galanii rafuus miti akka koka. Kana hojjechuu nan danda'a. Kun humna koo keessa jira. Waan akkasii kana gochuu nan danda'a kan jedhu namni dhugaadhumatti garaa isaatiin quuqame har'a wal dubbisee wal argee konferansii kana qopheessuudha. Konferansiin kun immoo atakaaroodhaan miti. Ati kana gootee ati sana gooteedhaan miti. Namatti quba qabuudhaan miti. Har'a akka jirrutti maal goonuu karaa nu harkaa badee eessarra odeemneti gabaabaatti lafa yaadne geenya. Uummata abidditti roobaa jiru kana attamitti waan inni dhiyeessu tokko namuma jirtuma tokkollee attamitti kana hambisuu dandeenya kan jedhu irratti mari'atee hojii adda addaa addaan fudhatee akka dandeettii isaatti akka humna isaatti addaan fudhatee hojii kana immoo atattamatti karaa isaa hojjetee isa kana immoo periodically evaluate godhee walitti deebi'ee kana hojiirra oolchee akkasittiin waan xinnoo hojjete kana irratti immoo biildii godhee akkasittiin adeemee yeroo gabaabaa gidduutti furmaata guddaa tokko argisiisu. Kun political party miti. Political party miti. It is a support organization. Hojiin politikaa biyyatti gale.
qeerrootu fuulduratti ba'ee diina wajjin wal dhiibaa jira. Qeerroon dhiibbaa kana keessa akka inni hin jabaanne, akka inni hin laafne, dhiibbaa kana keessa akka inni of duuba ilaalee nama of duubaa dhabee garaa kutatee of duuba hin deebine. Isin duuba jirra, isin wajjin jirra kan jedhu sappoortiidha. Material support karaa yaadaa, karaa horii, karaa meeshaa waan jiru akkasittiin isaan kana gargaarudha. Ati kaleessa sana turte, ati kaleessa kana turte. Torbanarraa akka jechaa turte, borimmoo akkas jette ta'a. Jedhanii akkasitti wal diiguun barbaachisu. Namni barruunsaa qulqulluu ta'e, namni barruunsaa dhiiga Oromoo of harkaa hin qabne, eenyuyyuu taanaani hamma bilisummaa Oromoo amanutti waan kana keessatti hirmaatee iddoo tokko ga'uu qabu. Yaada jaarsummaa, yaada quuqama dhugaa irratti hundaa'e kanaaf baay'ee galatoomaa. Oromiyaa News Network immoo dhaamsa isin warra dhimmisaa ilaalu dabarsitan kana akka isaan qaqqabu goonaa hin qaqqabaan hin dhaga'u jennee abdannaa dhugumatti kana kan ta'uu qabu yeroo ammaa kana yeroo hin kennineedha. Yeroo sa'aatiin tokko lubbuu hedduutti gaaga'aa jirtudha. Yaada keessanii baay'ee galatoomaa. Dhaggeeffattoota keenyas kan waliin turtan yeroo keessanii baay'ee galatoomaa. Torbanitti sagantaa maree kan biraatiin nama walitti deebinutti nagaan nu jiraadha. Bari arguuf garaa nu bal'ise yaa waa irraanfachuuf 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 Afdiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha jirra kunuar allee jirra kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse raajii bara kanarraa jagaa erga buqqeen dhagaa cabse mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadamaa boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyyakatanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citaa maal godheen an sirraa citaa si fudheen gincii koolixa si fudheen gulli soolixa si fudheen dadar koolixa si fudheen shaallaa koolixa
kolita Sifudhen shukutelita Sifudhen sabbatalita Sifudhen awwadalita Shirani Isa doorsisani Akka sirraa cituuf yaadani Maal godhen an sirraa citu Maal godhen an sirraa citu Sifudhen ajjee kolita Sifudhen sarboo kolita Ulee horaa koonsilita Sifudhen naqqamteelita Sifudhen machaaraalita Sifudhen shaashee kolita Sifudhen udar kolita Sifudhen bampich kolita Sifudhen najjoo kolita Sifudhen hammayyalita Jirra bulle bari arguuf garaanu bal'ise yaa waa irraanfachuuf 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 Baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen baadiyyaa taate harree diida qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa jirra kunuar allee jirra Kana mammo aksisa uumamni seera uumaa dabse mul'ata deeminaan jedha dukkana timse mamma kana mammo aksisa raaji bara kana yaadama bolla keessa teesse bolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii Akkan sirraa cituuf yaadani Maal godhen an sirraa cita Maal godhen an sirraa cita Si fudhen meettaa kolita Si fudhen hurroo kolita Si fudhen walii soorita Si fudhen gimmir kolita Si fudhen roobee kolita Si fudhen dhimman kolita Si fudhen sulultaalita Shiranii Isa doorsisani Akka sirraa cituuf yaadani Maal godhen an sirraa cita Maal godhen an sirraa cita Si fudhen dodolaalita Si fudhen beekii kolita Si fudhen jadduu kolita Si fudhen maqii kolita Si fudhen gaaleessalita Chokala kolita Sifudhen gindo kolita Dambidolo konsilita Sifudhen ambo kolita Sifudhen chile molita Sifudhen finfinilita Sifudhen shaggar kolita Sifudhen oromealita Yabba kotiin silita Sifudhen oromealita